السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورين قرتك اللي سران نهردبتن هردبتن كينيا بكر تنتي حند خيسنو نجايا في رحمة نسم بلا حاجرات يتشا إن شاء الله الرجاء مي قلمي تماسنا قبلي أوراهمي إن شاء الله. ربي ولي فاجتشو ربي هاجتشو جنة إن شاء الله أصون وانت كجرتي olkaanee dubbanne waan takkatti hin dabarre rasuula keenya haa yaadannu bakka jirtanitti rasuula keenya yaadadha rahmata irratti buufadha sallallahu alayhi wasallam eewaa irratti barfadhaadha gartee gaa rahmata irratti buufadhaadha ergamaa akkaataan rahmata ergamaa isa booda ergamaan hin jirre sallallahu alayhi wasallam. Diin kana qabnaa diin badhaafamnee diin gartee nama wallolee walitti araarsu diin gartee osoo silaa diin hin sossaane osoo silaa diin hin bobbaane wanni hunduu nu jalaa hin baddu turte islaa namni kun walii hin balleessu osoo shari'atti bullee shari'aan gallee shari'aan bobbaanee wanni takka silaa hin baddu inshaallah rabbiin nu haa barsiisuu. Barumsa qaroomsa diin sammuu teenya keessa rabbiin nuuf haa galchuu nu keessatti diin rabbiin gartee haa utubuu inshaallah. baarakallah haalan bareedduudha maashaallah gartee warri qabdan ilmii rabbiin irratti isiniif haa dabalu ilmii hin dhumne tana ilmii gartee madda isheedhaa goggogina hin qabne ammallee rabbiin irratti isiniif haa dabalu tahaftanillee baradhaa zamanul aakhir jirraa zamana gartee waa qaraatee ifirraa gartee qara'uun tun bara qaroomsa mataa keetiiti osuma gartee nama fayyadda hin ta'in faayidaa namaa qofa osoo hin barbaadin faayidaa sammuu tanteetiiti faayidaa wal'aansa sammuu teetiiti wal'aansa qaama keetiiti wal'aansa qaama kee هنداتي علمي تونية جودا إن شاء الله. بارك الله. الحمد لله رب العالمين أشكرك يا ربي إسلام قوتين أمته الحمد لله رب العالمين. جراد دا ورقرتي أمانتي برالي ورق أبدانيلين جراد دا إبراهيم مال رد بنارو إبراهيمي dhalaan tun irruudha sammuuni guutuu miti jechuudha haa jennu waan isaanii hin dhiisanii waan isaan gaa hin lakkifne waan isaan ofirraa hin dandeenye waan isaan hin dandeenye maali masaanu wanni dhalaan obsetti hin qabne lubbuu teetillee balleessuu dandeessu maaliif takka filadhaadhaa irra deddeebanii takka filadhaa wanni jaaniif maali dhalaan masaanuu hin dandeessu dhukkubni dhalaadhaa maali hin dandeessu masaanuu shari'aan sii fayyamti sii fayyamti garuu waan gartee keessa yeroo ofirraa eegutu barbaachisaadha san eeguu hin dandeessu taanaanii takkuma qabatudha. Takkittuma qabatudha jechuudha. Fuutee yoo jabeeffatudha inshaallah. Sumayyaa irraa maashaallah jennee jirra ammallee ilmi rabbi haa dabaluu fi warri akka gartee akka ishee kana bartanii warri jettanis rabbiin gartee ilmi irraa rabbi isinii haa kennu rabbi isin irraa fudhatee itti qabdanii nama gartee baratee itti fayyadame irraa rabbi isin haa godhu inshaallah milkii boru gartee guyyaa gaafii gartee deebisee gaafii jalaa ba'u irraa rabbi isin haa godhu inshaallah. Namni diin qubsiise eenyudha dura? namni ergamaa keenya gargaare eenyudha dhalaadha Khadija haadha muumintitti radiyallahu anha namni qooda qabu diin keessaa eenyudha namni duratti du'e dhalaadha
كارايو ورا الرجل خنس بر لا لما قافسيتي نجرتي نجرتي جا أكملت الأمنامتي برا والبرسيسة دين النوكو بدا برا والبرسيسة دين النوكو بدا dhiirti kophaa daawaa godhuu ni dandeessi? Hin dandeessu. Maaliif? Mana nu duubaa yoo nu duwwaa taane akkamitti gabbaanee daawaa godhuu dandeenya? Hin dandeenyu. Atis kanama barsiiftu yaa barsiisaa amala adda addaa hin qabaatin ifii keetti waa balleessaa yoo haatee daawaa godhuu hin dandeessaa? Hin dandeessu. Gorsa gartee itti fayyadamerraa rabbiin isin haa godhuu. Maasha Allah jajjabaadha wal jajjabeessaa diiniin utubaa jiraadhadha. Insha Allah du'aayii godhannee egaa akkasitti gartee qulfii waa hundaati du'aayini qulfii waa hunda bantu insha Allah. insha Allah اللهم يا ربي تقبلنا يا رب يا رحمن الرحيم يا عزيز يا كريم يا الله يا رب نور كيبل يا عزيز يا كريم يا رب نور كيبل دعائي تنيا يا رب حركة واسد الكون دواغا نديبسين يا رب يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا رب علمي تاغرتين مفاجأة سبكم دتو يا رب نمغا سبكم دتو يا رب يا الله اللهم يا ربي تقبلنا يا رحمن الرحيم يا عزيز يا كريم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا هو العزيز الحليم لا إله إلا هو العزيز الحليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء يا رب يا الله يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا أمة هنده يا رب يدي يا رب يا الله يا رحمن الرحيم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله يا عزيز يا كريم يا الله اللهم يا رب يا رحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين warra du'aayintuun gartee firii godhatterraa warra gartee firii callaa irraa magarfisa rabbiin hawlu insha Allah nurraa haa qeebalu qeebalaan isuma nu haa milkeessan rabbuma insha Allah hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh